Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wal dhabdeen hidha haaromsaa Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatan. Tiraamp walga'ii Waayit Haawusitti hoogganaa neetoo waliin taasisaniin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa kana dubbatan. Hamza Hussein. Akkan yaadutti jedhan Pireezidaant Tiraamp osoon anis lammii Masrii tahee bishaan laga Naayil keessaa dhabuu hin barbaadu. Kanaaf dhimma kana irratti hojjechaa jirra jedhan. Waayit Haawus keessatti walgahii barreessaa neetoo Maark Ruuti waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaan xumura irra dhaqqabsiifte kana dubbatan. Hidhichi bishaan gara Masrii deemuu fi Masriin dhibbeentaa 97 irratti hirkattu jalaa cufa jedhan Tiraamp. Itoophiyaan hidha uummata isheef ibsaa kennuuf hojjechaa jirtu kanaan hamma bishaanii Sudaanii fi Masriif gadhiistu akka hin hir'isne irra deddeebiin himaa turte. Masriin erga hidhi kun jalqabee Itoophiyaan akka hin hojjenneef mormaa turteetti garuu biyyattiin dhibbeentaa 97 bishaan laga Naayil irratti haa hirkattu malee bishaanicha dhibbeentaa 85 ka gumaachitu ammoo Itoophiyaadha. Hidha kana Itoophiyaan baasii fi ogeessota mataa isheen hojjechuu jalqabde. Uummanni biyyattiis erga hidhicha jalqabee haga har'aatti biyya keessaa fi alaa buusii taasisaa jira. Tiraamp garuu akkas jedhan Ameerikaatu baasii isaa gargaare. Osoo hidhicha ijaaruu hin jalqabin maaliif akka wal dhabdee amma uumame kana akka hin furre hin barre. Garuu laga Naayil keessa bishaan yeroo yaa'u yookiin yoo jiraatu namatti tola jedhan. Hanga Tiraamp dubbii kana dubbatanitti qaamni biraa hidha kana irratti baasiidhaan gargaaruu dhagahameen beeku. Lagni Naayil madda galii fi jireenyaati. Sanarraa fudhachuun baay'ee gaarii miti. Garuu hatattamaan furaa jira jedhan Tiraamp. Ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa bara 2011 jalqabe. Ijaarsi hidhichaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti atakaaroo guddaa kaasiseera ammalleettuma jira. Ameerikaa fi gamtaan Afrikaa biyyoota kunneen walitti fiduun waliigalteerra akka gahan yaalaa turaniiru. Itoophiyaan kana dura Ameerikaan Masriif loogdi jechuun komattee jaarsummaa Ameerikaan jalqabdee turte dhiistee baateet. Ergasii gamtaa Afrikaa jalatti marii bal'aan geggeeffamaa turus osoo waliigaltee dhumaarran gahin hafaniiru. Itoophiyaan hidha bishaaniin guutte xumuruun fulbaana dhufu eebbisiisuuf akka jettu ibsiteetti sirna eebbichaa irratti akka argamaniif affeerraa Itoophiyaan taasisteef ministirri bishaanii Masrii akka hin fudhanne miidiyaaleen biyyatti gabaasaniiru. Dubbiin Pireezidaant Tiraamp kun erga dhagahamee booda deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadara Hadaraa Abarraa Itoophiyaatti Ambaasaadara US Ambaasaadara Irvin Joosee Masingaa waajjira isaaniitti dubbisaniiru. Pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah Al-Siisii gama isaaniin ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin yaada Tiraamp kennan kana galateeffataniiru. Ibsa isaanii keessatti tattaaffii Tiraamp waraanaa fi walitti bu'iinsa addunyaa irratti mudataa jiru furuuf taasisaa jiran jajaniiru. Dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irrattis furmaata hunda hammate akka fidan akkasumas lagni Naayil bu'uura jireenya lammiilee Masrii ta'uu akka hubatan abdii qabaachuu ibsaniiru. Keenya aanuun US waraana jajjaboo addunyaa kanarratti gaggeeffaman keessaa dhabamtee hin beektu. Pireezidaant Tiraamp osoo aangoo hin qabatin dura waraana Yuukireen dabalate waraana addunyaa kanarratti gaggeeffamaa jiran akka dhaabsisan waadaa seenanii turan. Garuu kana raawwachuu hin dandeenye. Maaliif? Waa'een lankoo Zalaalam Taaddasaa fi Darajjee Gonfaa dhimma kanarratti marii taasisaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp yeroo gabaabaa keessatti keessumaa sa'aatii 24 keessatti waraanota akka dhaaban Ameerikaan illee baasii hin barbaachifneef akka hin saaxilamne yeroo duula filannootti kaasaa turani. Erga gara aangootti dhufanii yaaliiwwan hedduun jiru garuu hin milkoofne. Kuni maalirraa ta'uu danda'a isa jedhu irraa kaanu. Dhaabuu hin dandeenye Tiraamp waraanota hedduu sa'a 24tti miti haga ammaayyuu dhaabuu hin dandeenye. Tiraamp yeroo 4 waraana kana xumuruudhaatiif yaalii taasisanii jiru. Garuu yeroo arfansaayyuu hin milkoofne jedhaniiru. Haga ammaatti amma baay'ee gaddina akka jiran ibsanii jiru. Yeroo gabaabaa keessatti bilbilumaan mari'atanii waraana kana furuun akka hin danda'amne fedhiin biyyoota warra western immoo sana keessa jiraachuun isaa Ameerikaan illee harka wayyaa jalaatiin Yuukireen deeggaraa asiin immoo Raashiyaan akka waraana kana xumurtu yaaluun suni lolli kun akka itti fufu taasisa. Waraanni kana Tiraamp bilbilumaatiin si'a lama sadii dubbadhee waraana kana nan dhaaba jedhee tilmaama salphaa kennuunsa waraanichi sababa jalqabaati salphaatti akka hin dhumne kanneen taasisan keessaati isa tokkodha. Qabxii biraan Tiraamp ija dinagdee yookaan biizinesiitiin waraana kana ilaalu. Tokkoffaa yoo waraanni kun cimeetti hammaateetti fufe Yuukireeniif meeshaa waraanaa kennuu qabu akka Ameerikaatti jechuudha. Meeshaa waraanaa biiliyoonota lakkaa'amu kennuuf immoo albuuda gatii jabeeyyii ta'anii fi biyyoota kaan keessatti hin argamne Yuukireen irraati argachuu qabu. Waliigaltee kana mallatteessuu qabu. Kanaafis immoo Zelenskii harka kennisiisanii jiru. Mallatteessanii jiru. Gama biraatiin immoo yoo waraanni kun dhaabbate immoo akkuma jedhan milkaa'anii doolaara biiliyoonotaatiin lakkaa'amu Ameerikaan waraana Yuukireen kanarratti dhangalaastu biyya keessatti akka hafu taasise. Kanaaf Tiraamp waraana kana ija biizinesii yookaan dinagdeetiin ilaaluun isaanii akka waraanichi yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramne taasisee jira. Kaleessa BBC wajjiniitiin gaaffiif deebii addaa taasisanii jiru Tiraamp. Achirratti qabxii lamaan tokko isaan kaasan tokkoffaa ammatti eenyuutiin iyyuu amanu Zelenskis ta'u Putiniin amanuu hin danda'u jedhanii jiru. Amma danqaa kan ta'aa jiru Putinidha. Waraana kana akka hin dhaabbanne kan barbaadu jedhanii jiru. Kanaaf tokkoffaa kaleessa kan isaan ibsan meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo ta'an Patriot Missile kan jedhamu Ameerikaan kan qabdu Yuukireeniif erguuf walii galanii jiru. Kana erguus jalqabanii jiru. Taankiiwwan ammayyaa baay'ee ni erguu fi humna ittisa qilleensarraa hedduu akka ergan ibsaniif jiru. Inni biraan immoo Raashiyaa irratti qaraxa parsantii 100 dabarsuudhaatiif akka murteessanii jiran illee Putin dubbatanii jiru. Kun waraanicha kan dhaabu hin fakkaatu ammas Darajjee. Waraanonni biraas illee kan Ameerikaan keessatti hirmaannaa gootu yookiin immoo waraana kana dhaabsisuudhaaf tattaaffii gochaa turte kan biroonni jiru. Isaan keessaa waraana
Israa'el fi Gaazaa yookiin immoo Hamaas fudhachuu dandeenya. Dhimma kana irratti mariin taasifamaa jira. Amma otoo xumurarra hin gahin torbee lamaaf deemaa jira. Kana keessattis egaa hirmaannaan Ameerikaa jiraachuun isaa pirezidaantiin Ameerikaa kanas furmaata itti fufiinsa qabu fiduu dadhabuun isaanii waadaa pirezidaantichi galan kun akka milkoofne kan agarsiisudha. Ameerikaas ta'e Tiraamp Israa'eliin deeggaruun isaanii harka wayyaa jalaatiin miti. Ifumaa ifattidha. Addunyaan kan beektudha. Meeshaalee waraanaa hedduus Ameerikaan eessaa fi turte Israa'eliif kun waan ifatti beekamudha. Kanaaf waraanni kun maaliif aga ammaatti xumura dhabe mariin Kaatar Dohaatti gaggeeffamaa jira waliigaltee irra hin geenye Tiraamp immoo kan isaan deeggaran yaada Netanyahuuti. Waraanonni kun lameen ammas lafarra kan harkifatanii fi yeroo gabaabaatti kan xumuramaniif fakkaatanii kanaaf Ameerikaan waraana dhaabuu qofa osoo hin taane waraanni akka itti fufuufis biyya sababa taatedha jedhanii kanneen jedhanii kaasanis ni jiru jechuudha. Kanaaf Ameerikaan gam tokkoon nagaa buusuuf gam tokkoon immoo waraana kaasuuf harki ishee bakka lamaan iyyuu jira. Ameerikaan bakka geessee iddoo baay'eeratti rakkoo guddaatu uumamee darbe garuu kan Tiraamp haga ammaatti kanneen waadaa gale keessaa waraana Israa'elee fi kan Yuukireen dhaabuu hin dandeenye. Ameerikaan harka tokkoon nagaa harka tokkoon immoo hirmaannaa waraana keessatti taasiftuuni keessumaa yeroo biyyoonni gurguddoon addunyaa kanaa nikulaara hidhatan fa'aa wal gaarreeffataa jiranitti dhiibbaa akkamii addunyaa irratti hawaasa addunyaa irratti qabaasa jedhu irratti mari'anne waliin waan. Konsoo waggaa 18 muka dhaabanii aangoo walii dabarsanii fi dhaloota ittiin lakkaa'an beektu. Konsoon hawaasa naannoo kibba Itoophiyaa jiraatan yoo ta'u uummata hojii ijaarsa daagaa fi kunuunsa biyyootiin beekamanidha. Hojiin ijaarsa daagaa isaanii kunis hambaa addunyaa ta'ee yuuniskoo irratti galmaa'eera. Obbo Garramuu Waaqoo manguddoo warra Konsooti. Akka isaan jedhanitti mukti gogaan warri Konsoo qe'ee geggeessitoota gosa addabaabaayii fi qe'ee dhuunfaa keessa dhaaban kuni olaa hittaa jedhamuun beekama. Mukti olaa hittaa dhaabamu kuni muka birbirsaa yookiin gaattiraa kan rirmi hin nyaanne yoo ta'u akkatti mukni kun filatamuu fi muramee hanga dhaabamuttis sirna mataasaa qaba. Waayila koo maatii olaanaa Obbo Garramuu dubbiseera. Maka mukanu olah hitta era. Olah hitta nu akka bandira kenna akka gonso bandira gonso birbirsa ini birbirsa ke mura. Birbirsa te oli mo kita isani incam. Yo fi dicabe. Nam ganna gudani aganna gudan kadde ada kan fudatu. Indo. Yo fi dicabe. Ine egan. Akkin incam ya kada bamu te egan. Buya sadi o egan duba. O dabani kan gabbile. Amma abba wagga gudan kadde dabarse kana. Kan kadde dan sagal yo gudade. Inni ni maka isanu kululla edam. Am sanga kan ol fudan. Ol fudani jala waranan. Yo inni iye inkalan. Itti waranan. Ay ol fudani jala waranan. Waranan yo inni yini labu sadi kadisen. Jola dika amma garcha aganna gudani alanna shadi jambar jada ko annawa gudani tokko deemani dhaadanii raasaa keessa kalatan jaarole wali saraan nyaatan Tole yoomi kun kan ta'u. kanna gudani sajjadi keessa gisa tokko agara kennamma dhaqqadee jira yaa sadii kan dabarsinee maskeedem duuba muka kan deemneetti fuula itti fuudhan mukaan fuudhan Eessaa fuudhama mukichi? manga gaan jala wante daawwiteedha ammi inni yoo eebbisi duuba muka kana muka irraa sibiila tokko jira jaarsa biyya amana keessa jiru nu erga Maal erga? jaarsa erga inni fuula muka kan hin dhufu jaarsi kan dhufe gisa sadiini hundi muka kan jala waraan isanii eebbinye nagaa hangalaan nu hin jedhe Otoo muriin bakka murtanitti. aduu muruuni ni dhufee hudduu muka kan jalatti gisa sadii waraan gosa sadii waraane duuba amma muratan nu hin jedhe amma hudduu isa duuba marsinee qonne amma mur yoo murree mugate naaloon takka duraan hin dhalini aanaa isa fuune mucaa wakka kan dabarte amma eebbisu jiru ol gubbaa qabanneetti fiixa isa irra mucaa kan qabannee baannee ittiin gal Mucaa sana achirratti baattu? ofirra baannee muka hawwaliin ofirra baanneetti inni fiixa isarratti waan gaashee dhawoo kan takarsaa jedhamu aanaa hawwaliin gubbaa qabate haga onnaa keenya lakka baannee ittiin gal mucaa kanna suni amma hirbaa jedhamu hirbaan dabarsetti amma gaalgusatti irra fuudhan Kalkusaan maali? gaalgusa jechuun abbaan gadaa amma gadaa dabarse kana gada dabarse waan irra fuudhan maqaa isaa gaalgusa jedhama yoo amma irra gammadame guyyaa sadii sirbaa ollee sirbaa bul ijoolleen akka jaarrolee waliin hin sirban hariyyaa aadaa gaaganna kennama jammar gada ganna dorbatama waliin sirban ammallee tacha'aniit hoora jedhanii hooran waliin Maali kooraan kun? hooran jechuun mooraa gubbaa baani mooraa gubbaa baani namni leenca keesse mooraa kan irratti waraar fuudhatee waraar jegna jedhametti ani jennemoo hin hooran haataan dhowwata ammallee deebi'anii sirba gureetaa jedhamu jira Tole. gureetaa kan walii baafatan amma nadheema baate sirba shabala jedhamu jira shabala hay in sirban guyyaa sadii muluu sirbanii arbeessuun aadaa guutanne yaa obbaay amma ganna gudanii saddeetii keessa malee lammeessoo muka kan hin dhaaban kanaaf aadaa ijoollee kennina yoo aadaa kun gadi abbooteedha mamulu warra kara aadaa kun gadi eebbise jaarroleedha jaarroleen kara eebbisanii nam ganna dhibbaa ga'e qulullaa'edha amma qulullaa jedhame sanga guyyaa kan qarani foon hin nyaatan foon loon keessaa wani kan garte qeenca wotoroon qarani gogaa keessatti qeencan hin jiru afaan kennan gamitta jedhama gamitta kanaati foon mataa waliin waattatanii waliin nyaatan namni waggaa 18 keessa yoo dhaqqabe suura hariyyaa jedhametti muka kan dhaabata waliin Ammallee 18 booda waggaa 36 dhaaba. Akkasumatti marroo 4 dhaabaa jechuun. amma ganna 18 dhaqqabe marroon kiyya marraa furi hariyyaan kiyya amma isaan abbaa jedhamti yoo ganna 18 dhaqqabe mallee jaarseedha hariyyaan amma isaan nurraa fuudhu kana man tokkochi mana abbaa gadaa watti nu yaaman korbeessa bitanii nu galan damma mallee damma nu camqan kaasoo kun waliin damma kan nunna nu foon korbeessaa nyaan warra muna waliin hin nyaatan nu waliin hin dhugan Maaliif? guyyaa aadaa fuudhatanitti yoo aadaa itti eebbinye aadaa yaa fuudhatani guyyaa kan waliin nyaannee waliin dhugnu Qe'ee konsoo hundumatti kun. konsoo hundumatti Namni walaayittaa kana eebbisu immoo qaalluudhuma tokkicha sanii hunduu achuma deema. achuma deeme achuma fuudhata woyin hin eebbisin hin ta'ure
Nama kan namu lullee fayyaan qabu yoo inni nebbisi. Haga muki kun dhaabbatu akka hin cabne hin eegama birbirsi kun. Guyyaa sadii muluu sirbaan ollaa sirbaan bulu. Yoo cabe maal ta'a jettan? Yoo inni hin cabe haataan kun haataan cabee dhibee kanamiin hin jiraatu sin jedhe. Qe'ee nama hundaatu hin dhaabbata jechuudha. Hin dhaabbata. Gisee nami ija godhatu, ija gurra godhatu, gisee nami beekumsa waan hundaa baratu. Bara Oromoo waan beeyne bara barumsa gartee likkitti baratanii bara gabrummaa jala jirtu sanis ummanni keenya xiqqoo tokkummaa isaa yookaan eenyummaa isaanii beekaa dila kana walti duulee, dila kana wal cabsee, dila kana wal qalee, dila kana walti gartee saree walirratti hin qalle. Yeroo ammaa kana wanni deemaatiin jiru gartee samanaa gartee nami lafaa dhufaa nami yeroo ammaa kana gartee baratee barumsa isaatiin sadarkaa tokkoffaa gartee jireenya uummata isaa haala uummata isaa beekumsa uummata isaa qoqqoodatee nama jireenya isaa keessaa gartee rakkoo keessaa gara ifaatti nama baasu malee nama gara dukkanaatti wal deebisuu barbaadu miti amma yeroo ammaa kana keessatti jiran. Nami Oromoo nama baratee qabaa, nama beekumsa qabu qabaa, nami hundi nami hin baratin waan jiru natti hin fakkaatu, nami barumsa seenee hin jirre waan jiru natti hin fakkaatu. Jarana wanna Oromiyaa keessatti wanni deemaatiin jiru hedduu takka nama qaanfachiisa. Hedduu takka nama ajaa'ibsiisa. Waan ajaa'ibaati waan deemaatiin jiru kana afaan wallaalleeti waan akkatti dubbannullee wallaallee jarana takka miidiyaa kanarra dhufee hin beeku. Waan nafichisiise walumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Dubbiin garaa nama nyaatti. Haalli uummanni keenya deemaatiin jiru garaa nama nyaata. Wanni uummanni keenya jedhaatiin jiru, wanni uummanni keenya waliin arrabsaatiin jiru, wanni uummanni keenya wal godhaatiin jiru hedduu garaa nama nyaata, hedduu nama qaanfachiisa. Oromoo matanaayyuu ittiin qaanfachuu eegalle jarana. Nami keenya baratee jiraa jenna. Nami keenya nami barumsa seene, nami barumsa hin seenin waan jiru natti hin fakkaatu jaarraa makee jiru kanatti. Jarana namuma waa baratiin sanirraayyuu hanqanneeti bara wallaalummaa taaneeti wal cabsu jirra. Wal gartee wal rukutu jirra jarana jechaa wal rukutu jirra wal qalu jirra akkasuma ableedhaa wal qalu jirra. Gama gartee gama hundaa walti duullee gisee akkana wal cabsinu jarana maaltu nutti dhagahama maal nu wayyamee maal jiramuu kana keessaa oromummaa tana keessaa mee akkam haa taanu mee akkam ufaa goonu haya mee akkam isin